sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajjii 10 bara 2015 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu sin dhageessisna. Itti aansuun qophii addaa harree ganama badde galgala kurkuriin hin arguuf ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bees wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Qophii waliin ani Biiftuu Galmooti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Barataa waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'e Sabboonaa Darajjee Goobanaa rasaasa poolisoota wayyaaniin ajjeefame. Godina addaa magaalaa Sulultaa keessatti warshaan Chaayinaa Afrikaans Overseas Laser Product jedhamuuf bulchiinsi magaalaa Sulultaa wal ta'uun uummata gaaga'aa jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Mandiidaaf Caacaa jedhaman aanaan Caacaa Oromiyaa irraa cittee bulchiinsa Amaaraa jala galuu mormaa jiru. Magaalaa Sabbataa keessatti manneen barnootaa afaan Oromoon tajaajilan dhabamuun ilmaan Oromoo irratti rakkoo fidaa jira. Kan jedhan yoo ta'u babal'ina oduuf Jaallee Ayyaanee Kaayyoo. Barataa waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'e Sabboontichi Darajjee Goobanaa fincila diddaa garbummaa qindeessite jedhamuun rasaasa poolisoota wayyaaneen wareegame. Gaafa caamsaa 24 bara 2015 fincila diddaa garbummaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ka'een wal qabatee barattoota Oromoo irratti loltoota wayyaaneen dhukaasa banuun kan yaadatamudha. Haala kanaan barataan Oromoo ganna 3ffaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa baratu barattoota Oromoo adda durummaan fincilaaf qindeessiteetta jedhamee adamfamuun rasaasa wayyaaneen yeroo rukutamu iyyaa fi diddaan barattootaa waan itti hammaateef jecha loltoonni barataa rasaasaan rukutan achitti gatanii deeman. Haala kanaan gootichi barataa Darajjee Goobanaa gargaarsa barattootaan hospitaala Xuqur Ambassaatti ergamee osoo waldhaanamuu waxabajjii 5 bara 2015 lubbuun isaa uummata Oromoof jecha wareega qaalii kaffaltee jirti. Barataa Darajjee Goobanaan godina Wallagga Horroo Guduruu aanaa Jardagaa Jaartee jedhamtutti kan dhalatee guddate ta'uu fi amala qabeessaa fi qaroo ilma Oromoo akka ta'e barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa dubbatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagaleen qeerroo maatii isaaf maatii qabsoo Oromoo hundaaf jajjabina hawwa. Gumaa barataa Darajjee Goobanaa fi wareegamtoota gootota qabsaa'ota Oromoo hundaa deebisuuf akeeka isaaniis galmaan ga'uuf Oromoon hundi yeroo kamiyyuu caalaa ka'uu akka qabu dhaammata. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaa keessatti bulchiinsi magaalaa Sulultaa kaampaanii Chaayinaa jiraattota naannichaa fi hojjetoota warshaa kaampaanii Chaayinaa keessaa irratti balaa gurguddaa geessisaa jiraachuun beekameera. Kaampaaniin warshaa gogaa qabeenyummaan isaa kan Chaayinaa kan ta'ee fi maqaan isaa Afrikaan Overseas Laser Product fi bulchiinsota magaalaa Sulultaa wajjin wal ta'uun lafa qonnaan bulaa hektaara 10,000 ol kan ta'u humnaan fudhatanii kan irratti ijaarame yoo ta'u keemikaalli warshaa kana keessaa ba'u lageen itti dabalamee loon hedduu fixaa jiraachuu isaa qonnaan bulaan naannoo kanaa bulchiinsa magaalaatti yoo iyyatan illee falli dhabamurraan kan ka'e fincila kaasaa jiraachuun barameera. Kana malees hojjettoonni warshaa keessaa overtaayimii hojjetanii akka gatiin humna isaanii hin kaffalamnes gabaafameera. Hojjettoonni kun mirgi isaanii akka kabajamuu fi gatiin dafqa isaanii sirnaan akka kaffalamuuf bulchiinsa magaalaatti akka warshicha gaafatuuf yoo himata banatan illee
bulchiinsi magaalaa sulultaa hojjettoon iyyatni isaanii akka ilaalamuuf tokkoon isaanii qarshii 500 akka kaffalan gaafataa jiraachuun hadheeffatanii dubbatu. Bulchaa magaalaa sulultaa kan ta'e lammummaan Oromoo kan hin taane namni maqaan isaa Suyyum Aayiluu jedhamu naasuu tokkollee kan awwaasichaaf hin qabnee fi chaayinota waliin wal ta'ee hedduu lafa uummata saamsisuun qonnaan bulaa Oromoo gaaga'aa jiraachuun irra ga'ameera. Kana malees qarshii 800 kan warshicha irraa galiin bulchiinsaaf argamu 200 qofa galii gochuun isaas keessa beektonni saaxilaniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanoleen Mandidaa fi Caaccaa jedhaman ammaan dura bulchiinsa Oromiyaa fi bulchiinsi Amaaraa Dabra Birhaan jalatti jiraachuun riiferaandamiin gaggeeffamee sirrii hin turre jechuun gaaffii kaasaa akka jiran mirkanaa'eera. Aanaalee lamaan Mandidaa fi Caaccaa jedhaman teessuma lafaanis Oromiyaa kan turan uummanni aanaalee kana keessa jiraatus harki caalaan Oromoo ta'ee otoo jiru wayyaaniin ammaan dura referendamii gaggeessitee aanaalee kanneen keessaa Caaccaan Oromiyaa jalatti akka bulu Mandidaan ammoo Amaara jalatti akka galu gochuun ishee ni beekama. Haa ta'u malee har'aan tana uummanni aanaa Mandidaa afaan Oromootiin manneen barnootaa akka banamuu fi gaafatullee bulchiinsi Amaaraa hayyama dhorkachuu isaatiin akkasumas gara aanaa fi lammii keenyaatti deebina jechuun gaaffii kaasaa jira. Uummanni Oromoo aanaa Mandidaa dirqamaa fi shira wayyaaniin riiferaandamii filmaata hin qabneen bulchiinsa Amaaraa jala galuun ni yaadatama. Godina addaa aanaa Sabbataa keessatti Oromoon manneen barnootaa afaan Oromoon barsiisamu dhabamuu irraan uummatni ilmaansaa bakka itti barsiisu dhabee gariin manneen barnootaa baadiyyaatti yeroo firaatti ergatu namoonni kaan ammoo dirqamanii afaan Amaaraa barachuu jalqabuun eerameera. Akkaataa qorannoon aayyota Oromoo ibsutti magaalota Sabbataa keessaa manneen barnootaa jiran keessaa manneen barnootaa afaan Oromoon tajaajilan 200 qofaadha. Oppiidiyoon Oromoon faayidaa magaalaa Finfinnee irraa argatu kabachiisuuf waggoota 10 oliif holola kijibaa bulchiinsa kutaa magaalaa Finfinnee keessatti manneen barumsaa afaan Oromoo barsiisan ni banna jedhanillee hanga arraa raawwachuu akka hin dandeenye hin dagatamu. Kana malees abbootiin taayitaa Oppiidiyoo hedduun isaanii ilmaan isaaniillee afaan Oromoo dubbachuu mana keessattillee akka hin barbaanne beekamaadha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kana fakkaata ture. Qophiilee afanii waliin turtii gaarii. harree ganama badde galgala kurkuriin argu. Makmaksi Oromoo cuunfaa dubbii addunyaa kanaa haqaa fi dhugaa addunyaa kanaa qixa kamiin akka ilaallu hubannuu fi madaallu akkasumas hangam takka akka dhugaa lafa jiru sanatti amannu kan nuuf agarsiisu falaasama yookaan filosofii Oromooti. Makmaksi kallattii nu agarsiisa. Falas lafa kaa'a. Anis waa malee makmaksa olitti tuqne kana hin kaafne. Harree ganama badde yeroon ganama barbaadu baannaan galgaloofnaan afaan bineensaa buuti. Makmaksa kanarraa waan tokkoof fala barbaaduuf ganamuma bakka irraa haqni dabee dhaqanii barbaaduu barbaachisuu hubanna. Biiti teenya kan diinnan ishee har'a humnaan ishee weeraranii qabatanii biyya keenya haa taatu jedhanii taayitaa bulchiinsa biyyaa filmaataaf dhiheessuun ganamuma akka gabrummaa ameen jedhanii simachuu ta'uun sirriitti beekamuu qaba. Oromiyaan biyya heeraa fi seera mataa ishee, sirna bulchiinsa mataa ishee, daangaa mataa ishee, afaanii fi aadaa mataa ishee, amantaa mataa ishee, uummata mataa ishee, paartiilee siyaasaa mataa ishee fi hogganoota biyyaa mataa ishee qabaachaa turte. Uummata gaanfa Afrikaa irratti baroota miiliyoonotaan lakkaaman jiraatee fi qarooma mataa ofii addunyaa dursee fi dinqisiisaa ta'e qabaachaa akka turte seenaan
dhugaa baha. Mirga Oromoo fi haqa Oromoo dabe bakkatti deebisuufis burjaajessuu diinni har'a galgala keessa ija dura qabee nu mooksuuf yaalu otoo hin taane ganamuma madda isaarraa bakka dubbiin itti jalqabe dhaqnee ilaaluu barbaachisa. Sababiin isaa ilmoo dhalchitanii lafaa qabdan tokko namni wayii ilmoo kana guddisuuf anis mirgan itti qaba. Sanumayyuu ana bira wayyaa fi anatu guddisa. Anaaf abbaasaa keessaa filmaanni nuuf haa qophaa'u jedhee yoo dhiheesse dhimma kana akka inni sagalee uummataaf dhiyaatu gochuun yookaan dhaddacha dhaabuun ganamuma hin barbaachisu. Manumaan ani ijaare tokkos namni kan biraan dhufee anaa fi isa keessaa abbaa itti galu haa filamu jechuun yoo gaafate kunis kan filmaataaf dhiyaachuu qabu miti. Oromiyaan biyya Oromooti. Oromiyaan kan Oromoo moo kan wayyaanee ta'uu qabdi inni jedhu ganamuma yookaan jalqabuma dhimma filmaataaf dhiyaachuu qabun turre. Tarii mirgi wayyaanes ta'e saboota biroo Oromiyaa keessatti jiraatanii haa eegamu moo hin eegamiin inni jedhu ammas gaaffii biroo fedhii ummatichaa irratti hundaa'u ta'uu danda'a. Yaalii Atse Yohannisii fi Atse Tewoodiroos walduraa duubaan Oromiyaa bituuf godhan gootota sabboontota walloon kaaba Oromiyaa irratti fashale. Atse Tewoodiroos harka dubartii Oromootti du'e qaaniin xumurame. Mootiin Goojjam Adaal Tasammaa yookaan Taklee Hayimaanoot karaa kaaba dhiha Oromiyaa irraan Horroo Guduruu Wallaggaa gabroonfachuuf yaalii inni daddabalee taasise gooticha Oromoo mootii Horroo Guduruu Abishee Garbaan rukutamee of duuba deebi'aa akka ture seenaan duula goodaa kokor addeessa. Dhumarrattis awwaalli mootii Goojjam Adaal Tasammaa kun yookaan Taklee Hayimaanoot achuma Horroo Guduruu lafa Imbaaboo jedhamutti ta'e. Of tultichi Minilikis kanaa booda lafaa ka'uun humna Oromoo waraana Atse Yohannisii fi Atse Tewoodiroos irratti laaffate gargaarsa meeshaa lolaa sababa amantaa biyyoota Awurooppaa irraa argateen goobanaatti dhimma bahee Oromiyaa weeraraan seene. Oromoon godina hunda keessatti bulchiinsa mataa ofii dhabdee bittaa halagaa jalatti kufte biyya ofiirraa diina qolachuu itti fufan. Sulultaa irratti akkasumas gullallee irratti waraanni tufaamunaa waraana Minilik dhaabaa dhaabbata dhorke. Waraanni diinaas qaalluu Oromoo guuranii jumlaan ajjeesuu itti fufan. Oromoo abbaa biyyaa Anolee fi Calanqoo irratti akkam godhanii Oromoorraa humna qawween Oromiyaa dhaalan yoo ilaalle madaa tokko tokko ilmaan Oromoo keessaa bara baraan hin fayyinedha. Egaa haqni Oromoo gaafasi dabe. Daangaan Oromiyaa gaafasi cabe. Dhugaan Oromoo gaafasi jallate. Oromoon gaafas biyya dhabe. Oromoon gaafasi eenyummaasaa mulqame. Afaansaa, aadaasaa, qabeenyasaa mirga jiraachuu, mirga hojjetee buluu, qaroomasaa jaarraaf ijaarratee ittiin wal bulchaa gaafas ga'e adeemsa uumamaa gadhiisee mirga wal horuu, mirga waa yaaduu, mirga kalaquu, adeemsa guddina uumamaa tokkummaasaa bulchitoota isaa, duree biyyaa, hayyoota isaa, manguddoolee gorsitoota isaa, gootota isaa, mootummaa isaa, kabajaa namummaa isaa, lafa irra jiraatu, lafa ittiin jiraatu, qabeenyaa caalu kan dhalootatti hamma bara baraa dabarsee dhaalchisu gaafa daangaan Oromiyaa cabe walabummaansaa sarbamte gaafasi kan inni diinota isaa qolee isaatti baatee tajaajilee jiraachuuf dirqame. Gaafasi hojjetee gabra ta'ee tajaajiluu jalqabe. Boquusaa gadi qabatee ofitti qaana'ee saalfii fi salphina simatee jiraachuuf dirqame. Ta'ee dhufee dabru carraasee qalbiitii cabe. Uumamuusaa jibbee maaliifin uumame jedhee gaddee sheenawe. Olaantummaa isaa dhabee gadaantummaan bule. Biyya isaa irratti mirga lamummaa dhorkame. Hamma lammii bineensaa fi beeladaallee kabaja dhabe. Jibbame, tuffatame. Sirna dhabaan loon gararraatti habaleen gorra'ame. Dhiironni keenya akka aramaatti saalli irraa cirame. Harkoonni Oromoo akka hagadaa shonkoraatti qiqqirixame. Quboonni Oromoo akka qullubbiitti cirame. Harmi dubartoota Oromoo akka harbuutti harca'e. Bineensaa fi allaattiin galaana dhiigaa fi foon Oromoo daakan. Lafeen Oromoo akka kosii sassaabamee ibiddaan gubame. Lafee Oromoo guca godhate ibsatanii gammachuu kaanfaayerii irratti dhiichisan. Isa lubbuun hafes xiinsammuu maraachan.
qalbii cabsanii akka loonii oofan qabeenya Oromoo saaman humna isaa kophee godhatanii irra adeeman lafa qonnaa isaa irraa buqqisanii dhaalan qeessaarraa godaanuun filmaata isaa ta'e to'annaa jala oolee to'atame gabbaree jiraachuu taate gadi adeemuun doofummaan guduunfame jiraatti awwaalamee akka qabrii jiraatu itti murteessan guddachuun dagaaguun barachuun biyya keessaa fi alatti hariiroo tolfatanii daldaluun dalagachuun Oromoof hafee qooda diinnan isaa weerartoota Habashaa ta'e guyyaarraa guyyaatti gannarraa gannatti bararraa baratti otoo homaa hin geeddaramin aangoo taayitaa bittaa isaanii dhaloota isaanii sanyiidhaan dhaalchisaa sirni bittaa suukaneessaa kun Oromoo irratti wal jijjiiree as gahe har'as Oromoof wanti geeddarame tokkollee hin jiru har'as akkuma dur Minilik godhe dachiisaa saamanii Oromoo irratti babal'achuun dirree irratti jumlaan ajjeesuun murtii malee hidhuun guraaruun dinagdee isaa itti ejjetanii saamuun taayitaa bulchiinsaa mulquun itti fufee jira qabsoon gaafas ganama jalqabes haqa ganama baddee deebisuuf itti fufee jira haqni kun akka dabetti akka cabetti akka badetti awwaalame akka hafu yookaan itti fufu gochuuf ammas yaalii haaraan godhamaa jiru ammoo OPDOtiin itti fufee jira har'a gochaa Minilik daran Oromoo irratti kan yakka hojjechaa jiru isaan kanadha namoota abbootii keenya ajjeese daran abbaan kee baga du'e jedhee nama dhiichisu caalaa anas ta'u abbaa koo ajjeese isa kaleessa haqa dabse daran isa akka haqni kun har'a iddootti hin deebine godhutu irra caalaa daran yakkamaadha Oromiyaan kan Oromooti Kokor irratti Walloo irratti Sulultaa irratti Gullallee irratti Anolee fi Calanqoo irratti ganamuma warri keenya kan falmatan biyya isaaniiti an haqaafan dhaabbadha kan jedhu qabsoo ganama kan abbootii keenyaa sun ittaafufu jaallawwan goototiin Oromoo isaanii as jiranis gaaffii abbaa biyyummaa irratti kufan malee biyya isaanii diina wajjin carraa buufatanii filmaataaf hin dhiheessine kanaaf harree ganama badde ganama barbaaduun akka barbaachisutti haqas bakka dabdeerraa jalqabanii sirreessuu baannaan haqa hin argatan akka allaattii ollaa agamsaa bara baraan bohuu ta'a malee. filannoo marraa shanaffaa moksa wayyaanee ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa irraa bahe filannoon fakkeessaaf kijiba abbootii irree malee uummattoota hin fayyadu bittaan gita bittoota Tigraay uummattoota Itoophiyaa irratti humna qawween of irroomsee Itoophiyaa tarree biyyoota iyyeeyyii keessaa baasuu hin dandeenye kadhaa gargaarsa alagaa irraa argamuun jireessuu keessaa baasuu dadhabee har'as taanaan impaayerettiin hiriira biyyoota gargaarsaan jiraatan keessatti akka hiriirtetti jirti saaminsi daangaa dhabee murna aangoo irra jiruun adeemsifamuu abbootii aangoo duroomsee lammiilee sadarkaa of jiraachisuu dadhabuuf abdii dhabuu irraa kanneen osoo jireenya barbaadanii galaana keessatti dhuman biyyoota garaagaraa keessatti haala suukanneessaaf gaddisiisaan ajjeefaman lakkoofsi guddaadha bilisa ta'anii gurmaa'uun yaada qaban ibsatuun guutummaatti yakkatti fudhatamee hidhaa ajjeechaa fi roorroon gosa garaagaraa lammiilee irraan ga'uun Itoophiyaan biyyoota Afrikaa irra darbee sadarkaa addunyaatti iyyuu tarree duraa keessatti argamuun haala qabatamaa biyyattii keessaa ibsa. Saamiinsi cunqursaan buqqa'iinsiif dhiittaan mirga dhala namaa waggoota 24 darbaniif adeemsifameef sadarkaan har'a ga'e egeree biyyattii kan dukkaneesse uummattoota kan abdii dhabsiisedha. Wayyaaneen qawween dhufee qawweenis jiraate. Fuula duras Itoophiyaa abbaa irrummaa paartii tokko jala tursuun murtii isaa bosonaa qabatee dhufe ta'uun kan shakkamu miti. Ammas kana ifaan labsatee jira. Mootummaan wayyaanee uummattootni maal barbaadan, maal gaafataa jiran, maalis hawwan jedhee yaada uummattootaa hubatee gaaffii isaaniif deebii kennuuf kan fedhii hin qabne ta'uu irraa gaaffiin uummattoota deebii hin argatin jira.
kan wayyaaneetti fardii akkaataa itti aangoo humnaan argate tiksatuu danda'u irratti bobba'uu qofa waan ta'eef aangoo isaatti iggitii godhatuuf mala adda addaatti fayyadama. Tooftaalee aangoo irra ittiin of tursuuf itti gargaaramaa tureef jiru keessaa filannoon kijibaa waggaa 5 adeemsifamu isa tokko. Filannoon caamsaa 24 bara 2015 adeemsifame wayyaanee aangoomsuun alatti faayidaa biraa argamsiisuu hin jiru. Sababootni isaas haalli filannoon kun ittiin adeemsifame kan ulaagaa filannoo diimokiraatawaa hin guutne ta'uu qofa osoo hin taane murni wayyaanee sagalee uummataan aangoo kan gadi hin dhiisne ta'uu murteeffatu irratti. Filannoon 5ffaa kun filannoota kanaan duraa irraas addummaa hin qabu. Kan filannoo kana mataa ittiin ta'uun geggeessaa jiru boordiin filannoo kan sirnichaaf utubameedha. Kana waliin doorsisiif dinniin hidhaa fi dhaaniinsi mootummaa wayyaaneen uummattoota irratti raawwatamaa jiru nageenya isaa kan gaaffii jala galche bilisummaa isaa haqee sodaa itti bulcheedha. Qeerroon bilisummaa akeekaaf amala wayyaanee bareechee waan beekuuf akkasumas itti bahi filannoo iftoomina hin qabne haqa irratti hin hundoofneef diimokiraatawaa hin taane maal akka ta'u waan hubatuuf filannoo caamsaa 24 bara 2015 hawwii fi fedhiin uummattootaa kan ittiin hin eegamnee fi haqa qabeessa kan hin taane ta'uu amana. Kana irraa ka'uudhaanis yeroo garaagaraatti uummattootni Itoophiyaa addatti ammoo uummatni Oromoo bu'aa filannoo wayyaaneen ibsite kana akka hin fudhanne cimsinee gaafanna. Har'a Itoophiyaa keessatti jibbiinsi wayyaaneef sirna cunqursa wayyaaneen durfamu irraa uummattootni qabsoo hadhaawaa geggeessaaf gaaffilee adda addaa kaasaa jiran kanneen sirnicha irratti mormii finiinsaa jiran keessaa uummatni Oromoo durummaan hiriiree argama. Uummatni Oromoo kan ilmaan isaa wareegee jira. Uummatni Oromoo kan ilmaan isaa wareegee jiru qabeenya isaa itti dhabaaf baqaaf saaxilamee mankaraaruu irratti argamu bu'aa filmaata kijibaa kana fudhatee barcuma 2 ta'e 12 argatuuf miti. Rakkoo siyaasa diinagdeef hawaasummaa jaarraa tokko oliif irratti saaree dhabamee walabummaan isaa dhugoomee bilisa ta'ee jiraachuuf. Akeekni hawwiin uummata Oromoo kun ammoo filannoo sirna abbaa irrummaa jalatti geggeeffamuun tasa hin argamu waan ta'eef uummatni Oromoo haqa kana hubatuun furaan dhibdee isaa qabsoo malee kan hin argamne ta'uu beekee filannoo kijibaan akka hin dagamne qeerroon bilisummaa irra deebi'ee gadi jabeessee hubachiisuu fedha. Filannoo kana simachuun mootummaa irratti qabsaa'aa jiru sirreessuu qofa ta'a. Filannoo mootummaa farra uummata Oromoo irroomsee keessatti qooda fudhatuun haada sirnichi mormatti nu kaa'ee jiru ofitti jabeessuu qofa ta'a. Addatti ammoo dargaggoon Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura tarkaanfachiisuu keessatti wareegamni baasaa turtaniif jirtan akka firii godhatuu dandeessisuuf fincila diddaa garbummaa jabeessuun filmaata isa duraa akka ta'etti itti fufsiisuun murteessaadha. Morkaaf xiiqiin yookiin jibbiinsa wayyaanee qofaa irraa ka'uun filannoo kijibaa jala gugatuun wareegama kanaan dura baafame irratti bishaan naquu ta'a. Waan ta'eef uummatni keenya sochii aangoo mootummaa wayyaanee seeressu kamuu lagatuun mirga isaa qabsoo isaan harka galfatuuf akka qabsoo isaa finiinsu qeerroon bilisummaa gadi jabeessee waamicha isaa haaromsa. Waxabajjii 10 bara 2015 qeerroo bilisummaa. Olola diinaatiin abdiin fudhatina olola gantuutiin abdiin fudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona olola diinaatiin abdiin fudhatina olola gantuutiin abdiin fudhatina jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna limoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo limoona.
jenne bilisummaaf jenne barinjiru kakka kenna sabii gabrome jiraatu oromiyaaf jenne tarree galle akka sobnu lukkuute na wareegamtu oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona olola diinaatiin abdii kutatinaa olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaata Oromoo abaa'oodha qabnaa nimoona jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona. Qabeenyaa fi beekumsallee kasoota naafaa oolchinu oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne har'aa diinna yoo jallisne boruu salaa jalaan baanu oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakka feete nuutiin oolchu lubbuun duubaaf dhalatte oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun sabaaf wareegamte oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne. Abdii kutatinaa olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaata Oromoo waboo kenna wajjin nimoona olola diinaatiin abdii kutatinaa olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaata Oromoo abaa'oodha qabnaa nimoona jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona. Hayyume kagootame kagasoota naafitti dabne oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakkaan kenna kaayoo isaanii diigaafaaf nagumaa isaanii oromiyaan deennaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame. Qophii ittaanu hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.